Kanaaf warri guyyaas karaa peejiitiif karaa tiktookiitiin illee dhagahin odeessu jiru kana jechuudha. TPLF dursitee raayyaa ittisa biyyaa karaa lolatti harkisuudhaa fi lola bantee turte. Lola sanitti milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Ammatti ammoo gara waaqiitii fi gara biriitti deebaa jirti. Walumaa galatti ganda jaha kan Affaar irraa qabatte osoo manguddoon Affaarii lola kana bu'aa nulachiyyuu uummata keenyaaf uummata keessaniifis hin qabu. Wanni kun karaa nagaatiin haa finnu jedhan seenanii kanarraa ka'ee mootummaan naannoo Affaarii jechuudha humna addaa Affaariitii fi milishaa gara lolatti akka bobba'an dirqamatti kennee jira. Kanaaf tun tara fakkaattee jechuudha. Kun kaachirraa fi ammoo akkuma isin argaa jirtanitti haalli karaa raayyaa ittisa biyyaatiin qophii jiru yoo taate malee wanni gama sanitti haga ammaatti tankaarfiin fudhatan yookaan ammoo deebii waan san gubbaa kennamu hin jiru. Alaa kulli haali ammoo haalli isaan barbaadan raayyaa ittisa biyyaa xalafanii achi keessa seensisuudha. Kana kan dalage Shaabiyaadha jechuudha. Shaabiyaan raayyaa ittisa biyyaa xalaftee gama seensistee akka waliigaltee duraan mallatteessan raayyaa ittisa biyyaatu cabsechuuf kaaniif ammoo Shaabiyaadhaaf karaa banuudhaaf jechuudha. Lola kana keessa Shaabiyaan hirmaatti moo hirmaanne kan jedhu yaada qabdanii fi haga ammaatti infoormeeshiniin jiru Shaabiyaan irratti hirmaachuun odeessu tokkollee hin jiru. Kun ammoo uummanni maqaleedhaa dardarri hawaasni bahee hiriira bahee jira. Mormii waan kanaatiif nu lolan barbaannu nullee laallatu lolli kun kan jedhuun ammas ilmaan Tigraay lolatti oofanii fixuuf wanni kun dalagamaa kan jira kan jedhutu bahee jechuudha. Kanaaf wal qabatee akkuma galgala odeessanii dabarsetti karaa mootummoota addunyaatti keessaa USA'n isaan lachuu mootummaa Ameerikaatiif mootummaa Eertiraatiin wanni kun karaa nagaatiin akka dhumatu lolatti akka hin seenamne kan jedhu gartee yaadni jiru. Mootummaa UK ammoo karaa nagaatiin akka dhumatuuf tattaaffii godhaa jiranii harkas keessa kaatanii jiranii. Keessaayyuu mootummaan Suudiidhaa waan kana irratti akka dalaguuf tattaaffiin hedduun godhamaa jira jechuudha. Rabbi khayrii haa godhu. Kanaaf wal qabatee walumaa galatti wanni isaan yaalaniif tattaaffiin isaan godhaa turan tattaaffii raayyaa ittisa biyyaa harkisanii lola kanan naqu yookaan ammoo mootummaa Itoophiyaattu dura dhukaasa baase yookaan ammoo lola kana jalqabe isa jedhaniif Shaabiyaan shira kana daladdee itti naqxe jechuudha. Jeneraalonni TPLF ammoo akkuma guyyaa isinii tunteetti warri faallaa waliitti bahanii jira warri Geetaachoo Raddaatii fi Gabratsiyoon jechuudha. Wal faallaa deemuu qofa osoo hin taane karaa tankaarfiititti isaanis fudhachuudhaaf lafoonni hedduun naannoo Amaaraallee akkasuma naannoo haga Eertiraa gad dhaabbatutti bakkoota hedduu gubbatti qophiin godhamaa jira jechuudha. Uummanni of ittisuudhaaf lolli kun nu laallata kan jedhu. Wanni ammoo nama gammachiisu guddaan uummanni Tigraay jechuudha. Keessaayyuu lafaa dhufaan qeerroon dardarri isaanii lolli kun nu laallatu jechuudhaan ifatti bahee jira. Kun gufuu hedduu isaanitti ta'a jechuudha. Maaliif uummata ofii keessa osoo hin danda'anii ammas raayyaan ittisa biyyaa gartee waan kanarratti wanni inni harkeessa naqachuuf deemu illee jiru jechuudha. Akkuma beekamu kaasira waan iddoo dubbachuu baannellee raayyaan ittisa biyyaa haala jiru irratti wanni uummata Affaarii fi warra kanneen irratti gartee haalota jiru infoormeeshinii adda addaati yoo gargaare taate malee waan tokkoon illee akka hin gargaarre hagammatti infoormeeshiniin jiru takka illee hin jiru. Kanaaf kun kana fakkaata inshaAllah asirratti namoonni waan kana gubbaa yaada kennatan yoo jiraattan gara lachiinuu waan jirruuf yaada keessan fudhachaatiin gara odeessa jiru infoormeeshin kaanitti dabarra. Kan biraa wanni isin tuquu barbaadu akka jira jechuudha. Warri karaa peejii jirtan maashaallah nama dhibbaa tokko ofii jirtanii. Kanaaf sheer gochuun dagatina warri garanaa keessaa warri karaa tiktookiidhaa maal jettan? Inshallah warra dura seenee kenne erga dhusii kenna inshallah. Kanaaf yaada sirra yoo qabaattan kun yaada keenya duraan irratti haasaa turre irratti haala waliigalaa kan biyya keenyaa irratti fi kan duraan walii mari'achaa turre yaada kennachuu dandeettanii inshallah. Dhawaataan isinii kenna jechuudha. Tiktookiin hindi dee shanan gibee. Tiktookiin dhagaadhaami. Sidi dee shanan gibee. Shanan gibee ati bakka lachuu jirta. Tiktookiin maal ta'e? Okay, yaada Johari kenna. Johar gaafii qabaattee yaada kanarra qabaattee firiidha jechuudha. Johari kennee inshallah jidduutti odeessa jiru kennaa deemna. Johar yaada keessaayyuu waan kana gubbatti warri qabaatte yoo jiraattan yoo sun hin jiraanne akka sagantaatti mata duree wannaan isinii qabu ni jira. Waan tokko kalee galgala baallama isinii seenee jira jechuudha. Guyyaadhaa dhiifama keessummaa waan qabuuf waan san gilgaalee isin hin finne kan intarvii yookaan ammoo peejii Jawaar Mahammad kaleessa intarvii ofiif godhe yookaan ammoo peejii isarratti haasa'ee isinii fidadhee baallama seenee adda keessummaa waan qabuuf dhiifama waan san gilgaaleen qopheessine diiteelii isaallee ammoo bal'inaan waan hin qabatanii waan isa irraa dubbachuu hin danda'u. Barii barraaqaa karaa tiktookiitiin kottu. Karaa tiktookii warra jiruuf hiree kenna inshallah. Tiktookiin
sagaleen isaa laafaadha nama kuma sadi qofa seenaa gammaa warri tiktookii maal sagaleen keessan bareedaa kiyyonnaan bareedaa miti okay Johaar jirta Johaar jira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh duga ya amri ya rawdan muti rafkaya itti fufa inshallah qarma gorsa sabaqa nyaaki fi bifat sabaqa wala sanad indagama itti fufa warri karaa Facebook jirtan ni dhagama itti fufa warri karaa Facebook jirtan dhiifama naa godha itti fufa anis dhagahan jiru nabi ran dhagahamu garuu okay isin dhagaa jira akka gaaritti Johaar isin dhaga'u jira inshallah itti fufa muutii irra waan uf kaayee fi isin dhaga'u jira hayyee bareedduu galatoon oromo gara tokko dhaabbatee waan dhabe waliin barbaadu qabiiqee jiruus kaala jiruus yeroon ammaa yeroodha bakka hunda TikTokii maqaan Mustafaa Tulluu Jaarraati yookaan ammoo dhugaa tokko 54 warri karaa Facebook jirtan namni jibbaa waan jibbaneef hin beekne namni siyaasaa wajjin boo wal dhiibuun ni jira akka sabaati sababa nu jibbaniif ilaa hanga ammaa nuun galle kanaafuu yeroon takka galgalaa manguddoon teengeetu san jirra amma oromoon gara tokkotti akka gartee qaroo ija takkaati waa arkuun yeroo ammaati maali yoo jenne oduu waliin qoonne xiqqaa guddaadhaan garma hundaa wal bira dhaabbanne xiqqaa keenya guddifannee guddaa keenya kabanyee akka wal bira dhaabbannu irrattiin yaada dabarfadhaa ulfaadhaa galatoomaa waan informationa jiru waan kaan ibsa sirraa eegganna kanuma yeroo sana dagamtee oromoon garagara laaltee ifii waliigaluu dadhabdee dhaabbiilee biraa yookaan waan warra siyaasaa politikaa biraa wajji waliigaluu dadhabuun darina keenya malee dura ifii waliigaluu danda'uu qabna nama ifii waliigaluu dadhabe kan ambaa wajjin waliigala juu addunyaa irratti hin dhageenye nama afaan walii beeku lafa takka qabu biyya takka qabu ifii waliigaluu dhiisee namoota biraa haleellisu kun dhugumatti hedduu nama gaddisiisu afaan fi saboota adda addaa afaan beeknu dhageeffannu namni akka keenyaa hedduu hin jiru namni yoo dhimma siyaasaarra waldhaba qabaate dhimma lafa isaatira dhimma dantaa walootan akka biyyaatirratti wal dhageettii qaba waliif hadooda waliif yaada ammoo nuti sanirraa addaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدم سمي بدرجات مسلمين جنوات كشوا هدو رابلة سياسة خيني خيزة وربي يورفته إفي درو دانتا بيو ليسا خناتر وليغلو ربي قامنا إفي إيغا وليغل لنا وبراو جو وليغلو داف لافا حقو إفي هو لينغل له حقو نما تقو جالا جارمنه حقو نمن مان تقو حمارته حرام دبرون هدو رقود خنافو yeroon takka galgala oromoon beeku qabdi yeroon ta duriin addaa arra jiruu fi jiraachuu oromoon waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh galatu leen janama oduma wanni Itoophiyaa hojii qabnu jirru akka addaatti wanni oromoon wali qabdu dura waliigaluun dirqama tahaan jaa ulfaadha galatooma yaada kaanis waan lafa jiru sirraa hubanna Okay, galatooma ulfaadha jazakallahu khairan barakallahu fiikum kanuma wanni jiru wanni saba keenya uummata Oromoo irratti walii galuu qabnu tokkummaa keenya jabeeffachuu Oromoon mooraa takka keessa dhaabbannee diina keenya ofirraa faccifne rakkoo keessa keenya ufixachuu dandeenya jechuudha yoo ammoo gangam dhaabbannee yeroo cufaa dhagaa walitti darbanne keessaayyuu yeroo diinni waloodhaa kan gara biraatiin dhufu diinni dhaabbataadhaaf diinni yeroodhaa ilmaan Oromoodhaa walii galuu qabnaa jechuudha bineensi bineensa wajjin leenci ofirraa deebisa leenci leenca wajjin yoo qeerransitti ofirraa deebisa jechuudha nutis Oromoodha eego Oromoo ofiin jenne rakkoo feene yoo qabaanne garaagarummaa feene yoo qabaanne keessaa yeroon ammaatuun yeroo tokkummaa waliin dhaabbannu jechuudha warroonni karaa peejiin jirtaniif warri karaa feesbuukii jirtan yoo kan akkuma isin beektanitti raayyaan ittisa biyyaa keessaayyuu ijoolleen teenya afaan Oromoo dhagaan dheengadda obboleessi keenya nuyi guyyaa lama deebi'ee kaa'ee nama dhibbaan bakka takkatti telefoona tokko naga nu caqasan bakka intarneetiin hin jirretti akkasuma guruppii adda addaatiin nu caqasan jechuudha
Kana jechuun isaa wanni jechuun jiran tokkummaa keessan jabeeffadha. Waliin dhaabbannee wanni kun hadha yeroon tun harkatti kuftee maqaan ka Oromooti yookaan Itoophiyaa walii galallee ta'e Itoophiyaa Oromoo biyya bulchaa jiran jedhanii tokkummaan haa dhaabbannu jedhanii nuu dhaaman jechuudha. Ijoollee keenya takka obboleewwan keenya warri sun warra lubbuu fi jiruu fi waan hunda kennanii biyya kanaaf bayan daangaarra lafee cabsanii nagaa biyya keenyaatiif jiruu qaalufteef waan hundaafuu misoomaaf isaan jiruu algaa gaarii irraa akkuma keenya jaartii ofii hammatanii ciisuu takka jaarsa ofii wajjin ciisuu ilmaan guddifachuu jiruu gaggaarii makiinaa bareedaa mana bareedaa osoo gartanii hawwan kan hunda keessaa banii biyyaaf kennan kophee tokkoon ji'a ja'a faatikii tokko yookaan ammoo qixaliyaa tokkoon ji'a ja'a goggattaan amma yeroo ammaa kana keessaa jechuudha. Kanaaf kanallee ilaalaatiin tokkummaa keenya jabeeffachuu waan goon hundaa keessattuu garaagarummaa keenya dhiibnee gara tokko dhufuu qabna isiniin jala ulfaadhaa galatoomaa Johaar namni itti aanu qeerroo sii kennaa yaada kee shaallaa gaafii ta'e yaada ta'e itti fufaa shaallaa jala kan baakinaan. Yaa salaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh muutii rofkaayaa gaafis ta'e yaada ta'e itti fufabba. Si dhaga'u jira. Jechuun yaada kennadhaa jechuun dhugaadha. Oromoon dhugaadha. Wayitii rakkoo kana wal bira dhaabachuun barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuuf hagama fettillee ta'a nama dhugaa siin jedha. Jaalmurta gootu waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh nagaa jaalatti yaqaani. Osoo danda'e guyyaa jiru halkan angorraa fuudha dhugaa dubbachuuf ammoo bakka diinni itti dhufee har'a diinni biyya keenya yookaan Oromoo balleessuuf deemu irratti waliin dhaabanna dhugaa dubbachuuf. Maaliif jennaani har'a yoo namicha kana haga feetillee haa taatu namichi kun dhiigalmaan Oromootiin angorraa dhufe yoo har'a ammoo tinuu namicha kana ka diinni dhufee angorraa kaasu taate salphina guddaa karaa ittiin baanee nama keessa baanee galluun illee hin qabnu waan taateef kabaja biyya dhiisi biyya alallee kabaja waan hin arganneef sadarkaa ammoo har'a diinni namicha kana angorraa kaasuu fi yookaan biyya teenya fudhachuu fi uummata keenya biyyaa baasuu fi xiyyeeffannaan yookaan aggaamiin kunini hin hayyamu waan akka mataa kiyyaatitti dhugaa dubbachuu fi mootummaa kallee hin deeggaru namarra jibbuun qabu biyya hamata addunyaa keessa osoo danda'een ajjeesa dhugaa siin jedha garuu bakka tanatti hin deeggaru Oromoon har'a diinni dhufee Oromootti bellefiin amaarri Oromoo bulchuu never ever dhabamnee lafarraa torba azaaba seenna malee hin hayyamu. Dhugaa siin jedhan hayyamu kanarratti. Ammoo tinuu isanilleen Adeer Mustafaa dhiifama waliin hangaafa kiyyallee akka mootummaan kun dangaa taatutti waan adda addaa rakkoon beeyta karaa amma baalee karaa bal'oo rafasaan walumaan itti dhalanne haga dirra dhawwataa taatu har'a uummati keenyallee rakkoo keessa jira quba qabda waan karrallee mootummaan akka xiyyeeffannaa kee galee duuti kun nurraa dhaabattu akkasuma malee daangaa dhiibicha daangaa kana uummata keenyarraa dhaabtu dirra dhawarraa kaasi haga gurraa dhaamolee madda walaabu lafeen gootota har'a diinarraa ittisaa jiran jechaadha. Mootummaan kun ammoo mootummaa Oromoo tangorra jira ammoo hawaasi keenya waggaa 9 dura buqqa'ee rakkachaa jira gammaddi. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Akkamiin hagana tarkaanfii sadarkaa kanatti keessattuu karaa madda walaabuutiif karaa baalee kana dirra dhawaa lafaa handhuura Oromoo akkamiin diinarra qoma dhawatee teenna dheenu dhaadata osoo Oromoon biyya bulchitu salphinna jechaadha. Yoo dhugumaan Oromoo ta'e waan kana xiyyeeffannaa kee galchuu qaba mootummaan. Akaani ammoo waluma balleessuu ta'a malee warri kun aangoo hin qabatee yaaduaniin. Kabosona jirulleen yoo dubbiin hammaachachuu magalee deeman. Garuu akka wal malee homaa hin qabne Oromoon muummichi ministeera kulleen ka hayyoota gootota biyya baaseef ka kaan hidhaa jirullee gadhiisuu qaba kana ilaale. Namni keenya guyyaa rakkoo akka wal bira dhaabatu akka wal jaalatu beekee akka guyyaa rakkoo nuyyuu isan ganne akka bira dhaabatan beekee na warra hidhaa jiruufi sagaleen kiyya dhagamaa dhiiroo. Sagaleen kiyyan jirayyuu. Akka gaarii dhagama akka gaarii maashaallah itti fufaa gaarii dhagamu jira muutii irra waan jiru yoo waan harka akka jedhanii dhagama itti fufa. Warri karaa Facebook jirtanii dhageettanii mi? Warri karaa Facebook jirtanii. Kana amma anama muummicha ministeeraan fedhuu saniin jedhe dhugaa saniin jedha. Haa ta'u ammoo guyyaa rakkoo maqaa Oromoo qaba Oromoodha. Guyyaa diinni irra duulu bira dhaabbadha. Guyyaa amma diinni angorraa kaasuuf Oromoo weeraruuf kiiloo Oromoo baasuuf irra duulu bira dhaabadha. Maaliif Oromoo waan ta'eef? Kanaafuu wal malee homaa hin qabnu yoo dhugaan Oromoo ta'e miidhaa Oromoo ajjecha Oromoo yookaan hayyoota Oromoo biyyaa baasuu hidhu mootummaan kunini
dhaabuu qaba. Kanarratti wal malee homaan qabnu. Har'a yoo sirratti duule Beera Mustafa borganama obboleessuma kiyya yoo diinni sirratti duule si waliin dhaaban. Nama keetillee haga fedhillee yoo dandeettii keessan gorsaa malee bilisa hidhate hin duulina. Dhiigan ke obboleessa kan ke yoo harirraa iyyuu kaasi Beera Mustafa rabbi jedhi irratti hin duulin dhiis yoo dandeettii keessan gorsi. Dhiiga kan keeti. Kana jedhaa galatooma.